Gurbaa tokkotu akkana jedhe. Haadha mana kiyyaa hedduun jaaladha. Isilleen hedduu na jaalatti. Garuu gizee hunda wal lolla. Guyyaa tokko osuma haasa'u jirruuti wal afaan dabarree hedduu takka waliin moromne achirrattis walitti aarre. Sanboodaan ammaa warra keessan dhaqee haadhaaf abbaa keetitti si himaan jeen. Isiinis akka ijoollee xixiqqootti teesseeti booyuu eegalte. Sanboodaan maal taate jee rifadheetiin sossobe. An akka yaada kiyyaatti isiin tun haadhaa fi abbaa isii waan hedduu sodaattuu na fakkaate. Amma tura keessa lammaffaa wal lolle ammas. Yeroo kanaanis hedduu aaree waan hin jiruuf isiillee qabeetiin haadhaa fi abbaa isii bira geessee waan ta'e hunda haadhaa fi abbaa isiitti hime. Yeroo kanaa haadhaa fi abbaan isiitiis lolaniini akkasitti walitti nu araarsanii wajji galle. Yeroo manatti galle booda ammaas deebitee booche. Yeroo kanaa sossobee maal akka taatee fi rakkoon isii maal akka taate baruuf gaggaafadhe. Yeroo kana akkana naan jette. Gaafaan si heerumu asoo warri keenya hundi hin feeneen si jala deemi. Sababa naa fi ati wal jaalannee wal fuudhe qofaaf osoo isaan nan dubbisini waggaa hedduu naan oodan. Ani dubbii xiyyaafite akka namni dhaga'u hin fadhu. Keessaa warri keenya kasiif jeena jibbu akka waa'ee keenyaatii fi akka nuti walitti aarallee beekan hin fadhu. Dubbii teenya numa jidduutti haadhumtuu naan jette. Guyyaa saniitii eegalee dubbii teenya namni tokko jidduun seenu anumaa fi isiitu fixata. Guyyaa saniitii lolli keenyaas guddatee jabaatee nama biraa waan ga'u ta'ee hin beeku. Anis ni hubadhee fi isiinis na dhaga'uu eegalte. Isin jidduu lakkuma namni seenuuni banaan keessanii fi wal lolli keessan guddachaa deema. Dubbii teessan isinummaa fitadhaa malee nama if jidduu hin fidinaa ja'a obboleessa keenya kun. Seenaan kun sitti toltee maal irraa baratte? Riippoostii viidiyoon kun tarii namoota bultii keessa jiran hedduu takka fayyaduu danda'ati.